ergite talaya Dubai irraa natti ergite talaya mata duree wanta jaalala haasayaa mata duree wanta jaalala haasayaa boora he layni booru bahee boora he layni booru bahee baay'oo ziyaada de booyu ka'ee baay'ee ziyaada de ani booyu bahee way Rasi jurin botu. Wah, ini. Wanti faayiti yasiin jedhu banillee wanti faayiti yasiin jedhu banillee isii waliin jirtanaan jedha namnillee isii waliin jirtanaan jedha warrillee way ajaa jedha. Erga balen bani damanya cuwaya, erga balen bani damanya cuwaya, erga wajalan ne jajaba cuwaya, bitta sharama bittinna goota gara. Waan kanatti seenin hayyee nuti warra duraan jaalala agartee keessaa wal sukkumaa ture san ifa baasu deemaa jirra amma. Elaa wastinaa fudhu waa dhaggeeffadhila wastinaa fudhadhu ammati yoo sababa kee kan miidhamu taate itti gaafatamtuun si yoo sababa kee kan miidhamtu taate itti gaafatamaan ana waliigalan alaa galan hayye eega akkas ta'e itti duunnee jaalala kana itti duunnee akka simbirri akka gartee inshaallah akka simbirroon ilmoo ofii gartee Mahoma guurtee fiddee afaan wal keetu santi jaalala afaan wal keetu. Waliigalla. Way. Yaa bareedduuti takaarruu magaalaa tamul'iin dheeratu akka mor magaalaa halkanii fi guyyaa suura makellaalaa maaloo naaf hin beektu miidhame jaalala. Way. Shikkoorina hullu nagare. Jaalalli karaa hedduun ibsama. Tokkoffaa በኦሮሞኛ lammaffaa በአማርኛ sadaffaa በእንግሊዘኛ afraffaa በአረበኛ ወላሂ tokkoffaa malaal jaalala si jaaladha yaa habiibti dagartee si jaaladha si jaalal lammaffaa ወድሻለሁ በጣም ሌላ ሴት ከአዱንያ ላይ አንቺ ማንም ወይ ትቀላል ከዱንያ ላይ ሌላ ሴት አትመለከትማ ከኔ ውጭ እቲ ፊቴን ሲንጀረው ሰው አታከገዲ ነብሲ መቸል ወይስ ጃላ ሌላ ሴት ከዱንያ አንተ ካየ አንላቀቅም ዋዳ يمين እና يسار የለም ግን fakkaatu tamul'iin isii lakkoofsa 8 fakkaatu kun mucaa gartee mucaa qal'aa sororoo kana bira dhaabbattee akka mul'ii qabattee akkatti suuraa subhanallah Allah subhanallah jaalalaa tokko gartee barri koo barri shafaritti rakkoo amma mana maqaasiti Makasih dasu. Sibasu. Maka berbadi kata sejadi mugas. Namni na jala daga hakati siapa nih? Rakko sekarang. Kesan sih mama kasih mugas. Oromo tumbeta mikanya maka kan na jala taniti ni iti na jala apa hadan na berat. Way Sulaiman akkam taatan edana abduun garanaa na dhufe garanaa na qabda gaa. Way akkam taana dhiiroo rakkanne. Waastinaa fudhatte. መልስ እፈልጋለሁ። እንዴት እንደምትወደኝም እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ። በአማርኛ ነው የምፈልገው። ለአማሪ ፈዲስ ተሰሰር ከፋላ ተራ አማሪ ፈዶሶ ሲጃራ እና ብላ ጃራ ለሞት ማኑ ነው ተይስ Tani barresso che lei già in
Osoo kilaasii hirribatti hin dhaloonneef maaltu sirraa eegama? Ogaan dura deemu jirumo? Mana galfachuu deemu jirumo? Silaa duuba deemta hayyee? Okkus wanni narraa eegamaa duruma deemee mana galfadhu gisee mana gale bakka haadha mana kiyyaa bareeddu okkus asuyyee mangisti jeetuma si dhungadhu. Achi booda dhungatu muka mana nagalchiidhaan hoo dhungattachuu? Eegaa ta dhungoo boodaa wanni jirtiree wanni biraatis. Dhungoo dura wanni jigaan jiru? Dhungoo dura maaltu jira wanni duursaa dhungoodha. Hayi takkoffaa wanni duursaa. Mana nagalchiidhaan dhunguma qofa jechuun wanni eegamu takkallee hin jirtu. Achi booda dhungoo biroonni biraan jirti. Dhungoo duraan baana bara osoo kilaasii hirribaa seeniin dura wanti sirraa eegamu nyaata kan kee dura nyaata kan kee booda. Dhiiroo maaltu narraa eega? Hoggus duuba wanni eegamaa maaltu jira si fuudhee ni kaanaa godhanii mana si galfadhee achi booda wanni biraa eegama malee. Mati deemtee guyyaa deemaa oolftee manatti galfattee na dhungatta. Ka nyaata nyaattee ka achi booda hoggaa nyaata nyaattee garaa guuttatte amma akka Itoophiyaatti akkuma gisee namni ol fuudhu baadiyyatti itittuu fa'aa dhuganii aannan gartee akka namni jabaatu. Ati umaa sinoo baasu tiyyumaafin itittuu dhugee ati waan biraas kennu. Maali asuma? Waan nyaatu jaalatta garuu? Waa nyaatan malee jabaatan isa? Garaa jaalatta. Garaa miti ka. Atuu yoo waa nyaachuu baadhee onni imaama asoon gooliin galchiin kufee hoo? Akka heddii kana fuudhanii ta'u gudura manatti galchan inni fi hin beeku jee. Bishaan marqaa gubbarraa bananii shaawora jala dhaaban. Maal shaawora ogummaan si fudhachuu deemsaniin dhiqadhee deemaa ba? Oo shaawora mana fudhachuu deemsan dhiqattee shaawora fudhattee dhuftee na fudhattee deebitee sanbooda shaawora fudhattu hoomata kan gootu. Maafi ni fudhanne shaawora akkamitti fudhanne shaawora fudhatan malee akkamitti jiraatan? Hayi. Gisuma san naan hin jenne. Barate dafee ogummaan mana si galchisanii. Yaa daa'ima wanni sirreessitu hin jirtu. Haya. Ogummaan mana si galchisanii waa hunda sirraa dhiqa itti bara achi booda kanumaan daleena kanuma dhiqatanii. Akkam? Akka barate akka ogummaan mana si galchisan shaaworii bishaan mataa gubbaa si gabbaneette wayi xurii najjeefteere. Na akkam taatare. Duraaniin dhiqadhee hoggaan amma hoggaa sireerra hojjire. Ati gaafumaan si fuudhee rakkaan si godhu beekaan adii siree amma. Thank you galatoo. Live goolii tana afaan haguutaa kalooyitaa fi abaaboo fire garaa kiyya. Yoo titisaa irra deemu titisaa san dhootee ajjeefteen sitti neeruma. Titicha kamittiin ajjeesa alaan taa'u jira titicha kamittiin ajjeesa. Titichi diliidha. Diliin ajjeesa. Live goolii guutaa jiran. Haadha manaa fuudhuuf deemtu jaartii fuudhuuf deemtu guutamtu. Waan guutu qabdu takka takka naayi. Waan giseen jaartii fuudhuu deemu ulaagaa jaartii gisee fuudhuu deeman tokkoffaa irratti if danda'uudha. Nama if dandeetu bultii ijaarrata. Bulchuu danda'uudha maasis. Karoora ittiin jaartii bulfatan beekuudha. Qabeenya qabaachuu. Yoo qabeenya qabaachuu baatellee qabeenya rabbii si kenna ati bakka fuudhaa san geessee ammishii mana jaarrachuu ati. Mana jaarrannaan bas. Kalooyitaa ta'e. Addunyaan na bira guutu bashbashii dhaggeeffadhu. Ayyee. Ani fiifuu kanin maalleen akka buuma anaa wal qixarsi kalee dheerinni isaa anaa wal qixa. Duuba siin anaan ni kaasi godhatee anumaa dhiira. Isi amma gaafa dubbii waggootee sanumaa siiqa waan ta'eef. Amma tan baabaa ishee amini biroo jeef deemtaa ba warri biyya arabaa gisee wal fuudhe isii fuudha jee. Anumaa si fuudharee dura. Ati maal la fuudhate live goolii guutuu hatta inoo live goolii koofiyaa fatakkarra kaatee koofiyaa takka itti nama. Barma toora hundaan kaayoo naa guuta. Doo gisee jaalteen Ijoolleen keenya ijoollee Dubaay rakkoon keessan bakka walgayaa kana suusii qabda nama. Rakkoon ijoollee Dubaay namni lama yoo walga'e sadaffaa dhaquuf maaliif hiraara mana madaam kana dagachuuf isin waa'ee oromummaa diinummaa minaamini kana miti. Aqaalloon waan isin fiidaniif illee manatti
namuma mana hidhaa jiru manni madaam kun isin galee garuu obsa konsertii biraa guddaa isin qopheessina kadeemtanii itti bashannantan wallahi rakkoon keessan amma haacee jibbitanii teedii jaalattanii miti lafa dhiituuf deemtanii ofirraa rakkoo mana madaam no akkas miti naafiyyeetan kisuma akkas miti hin dhaqina guyyaa dhabe inni mee fakkeenya bakka Itoophiyaatti yaannaa Oromoo ka biyya bulchaa jiru inda Itoophiyaa attatatamno minnaasiboo akka jenne guyyaa dhabe maaliif guyyaan uf gaddaati irratti gammachuu ibsatuu barbaade inni osoo guyyaa biraa ta'e baatiin uf keessa taate rakkoo miti bara rakkoo miti nu hundi lammiilee Itoophiyaati wanni tareera jennee anis ati soodha rakkoo miti wallahi rakkoo miti isa dhugaa rabbi rakkoo miti amma by the way fayyee welcome teedi kun amma osoo baatii dhufu keessa qopheesse rakkoo miti anu yoo dhaqe atis yoo dhaqe abbaan fira yoo dhaqe rakkoo miti ibin jaalmarroo yoo dhaqe rakkoo miti guyyaa biraa osoo ta'e akkamitti guyyaa Oromoof gaddaa guyyaa lapheen Oromoo cabde irratti maa qabate guyyaa gaddi mana Oromoo seene irratti maaliif qabate maal nu yaadachiisuuf kana tingi godhuu qabdani jechuudha astawulut politikaadha wanni kun jechuudha guyyaa dhabe namichi kun baatii dhabame guyyoota dhabame isaayyuu guyyaan sun guyyaa Oromiyaan dukkanoofte jechuudha isin gala miti kanaaf akka sanitti hayaannu fedhii fi lubbuu keenya jala deemuu qabnu ijoolleen keenya ijoolleen Dubaay naagala bakka itti boqottan barbaadan bakka itti bashannantan barbaadan Oromummaa keessaniin hin boontan aqaalloo garuu bashannanne deebinaa walitti dhufu jettan no hin dhaqina konsertii biraa isin qopheessina konsertii biraa isin qopheessina atti hidu isin qopheessina anatu yoo barbaachisaa ta'e sadaqaa kadhatee isiniin hoteela kiiloolee ispoonsara isin irraa ta'e deemtanii bashannantan warri ara tikkeettii muratan yoo jiraate hafa tole hafa hundi keessan warri akka tasaa dogoggortanii osoo isiniin galin tikkeettii muratan yoo jiraatan hafa tole habibochi dogoggora warri muratan yoo jiraatan ijoolleen afaan Oromoo dubbattullee waan viidiyoo hojjetteef maayii kana mootu Itoophiyaa maddamarii tus jedhaa jirtan anin beeka bara gaarii miti so homaa rakkoon qabu qabsoo waan biraati badhaadhina ta'uu waan biraati abaa'oo ta'uu waan biraati kafaa'oo ta'uu waan biraati sun ilaalcha siyaasati Haacaaluun garuu ka Oromoo hundaati artistii Oromooti ija kenna guyyaa kanarratti namichi gaafa Haacee lubbuun jiru isteejii takkarratti dhaqanii sodaa Haacee arra ittiin qophoofne jedhe arra gammachuu maali kan inni konsertii qopheeffatu gaafa Isaayyaas Itoophiyaatti affeeramu yoo yaadattan ta'e galma barkumeetti Haaceen gizee geerareetiin nurraa dhoowwu yaa Abiyyi nurraa dhoowwu yaa Lammaa yookaan qeerrotti iyyaa jedhee gizee teedhii carraan kennamu ittiin qophoofne jedhe Sinigalemi teedhiin gaafa nama Haacee lubbuun jiru Haacee sodaatee akkas jedhe guyyaa lakkaa'ee maaliif guyyaa kanatti qabatuu barbaade Sinigalee akkasii hundi keessanuyyuu hin dhaqina ijoolleen Dubaay ka dhiiraaf ka dhalaas hin dhaqina atti hidu dhugaa rabbi tokkoon keessan hin dhaqina kanuma isin hin jira galgala mootummaa nama kii Orootti dorgommii jira dorgomtoonni rabbi isiraan injifachiis kaawwanii dorgomtan fixanneerra ergaa kenna isin dhiifnee deemuu barbaanna amma yaada qabdanii yaada waan amma haa ta'u irratti yaada ka staayilii akkasii tokko jira gizee haasanii ka'anii yaada waliin kennisiisu yaada qabda haadha feena kennadhu yaada Wala seensi siga. Ala taani kennatani. Sagalee kee dhagama yaada. Jaartii bada jalaa baduu eegalaan jaartiin alna cinaa tettee buna buusuu eegaltee akka ammanaan bahan. Wallahi kunoo sababaa dheengadde manatti isin natti qolloftee na bira deemteef takka jaarsa himatu dhuftee na arrafite. Ati mana hidha jirta mana kee jirta naan jetti wallahi. Ati na dafarsiiftee barbeera kaayiroo. Sila qobaatti sitti seenuu dhufteeni.
Bagan Natti ol seentee olte garuu baga cufatte. Hin bareeddi san hunda warakkatee fakkaatu. cufannee deemuu qabna siichi. Dhugaadhaa bari waan dhufuun qab jettee barrii kana jala dhaabbatte ante gargaddaatti maxxantee hin deemu namni ayya barriin cufaadha. Waan biraa barbaadee dhufte argite? Maaliif dhufteen jedhee kana jiraatti Maal asna? beeka? Maal dhufte dhuguma? Amba'u laaltee maaf dhuftee? Rakkoo sirraa qabdi. Ani silaa lakkoofsallee wal jijjiirree guyyaa biraa keessaan gaafadhadhe. Ammallee safara kana galtu waan ta'eef anumaa mana jirree laallattee dhufte dheen dhiise. Ofirraa eegeeti. Dubartii gideeti mana jiree mana dhufte. Fuula itti guuri. Mana jijjiiranna safara kana. Mana jiranna. Lakkoofsas jijjiiradhu manas hin jijjiiranna. Silkii keessa bokkatti rafnu dhabne nuti mataan nu dhukkube. Laala habalu habibi. Silkii kiyyaratti bilbila hundi keessaa haadha seenaa garaa gubaa shamarran qofti. Wallaahi kan guutu. Dawwala. iPhone irratti dawwala haadha seenaa garaa gubaa daddafa. Shamarran qofti dawwali. Naala butush dawwali. Hundi kee. Dawwaluu didan anchi si sodaataran. Tokkoon qaban silaa laalani maaliin dawwalarra? Kunoo dawwala. Wallahi directly dawwala. Halo. Irraan gale ammallee. Irraan gale kabiraatu irraan gale. Halo. Garaa nima. Wallahi silkiin kun du'e eessan sagalee ol kaasan. Halo. Hai. Odaa fooniin dhiira kun. Shamarri jedhe shamarri. Ijoolleen shamarranii dawwala. Hin dhagahamu. Shamarran dawwala haadha seenaa garaa gubaa isin hin jenne. Okay, silkiin saayilaantira jira iyyuu ni daa'edha. Ati haa iyyuu feete? Yaa iyyuu fedhe bara. Halo. Maal cuftan doktor? Reediidha kun. Odaa foonii bitattee gurbaa? Laan dubartiin sun. Akkamitti reeyita? Sagalee keessatti beeysa. Odaa foon yoom bitan? Yoom bitattee siifuu anan bitee gate? Yoom? Bamana qaba? Keetiire kun? Yaa, seema argo. Tole. Haare agaruu namni tokko hin qabu si malee. Lakkoofsi reedii odaa foon dhumti 99 isinii kenna. Hayyee. Laa ilaaha illa. Namni tokko hin beeku. Shaa waaqa. Ciao. Odaa fooniin dawwala. Kaan hin beektaa fi bar.